makiinaa ergiteet siifuu fidaniif gaafa siifuu fidaniif meeshaa meeshaa dhiiraa bilginnaa mana suuqitii bittee fi anatu si fuudhaa na wajjin buli jetteeni namichi isaan lachuu wajjiniin akkanititti isiinis siifuu bilginnaa godhuudhaaf meeshaa dhiiraa bittee qaama saalaa dhiiraa bittee shaangullitii siifuu fuudhuudhaaf wajjin teessi wajjin raffisuudhaaf maaliif itti hojjete gaa isiin mee rakkoo qabdi namichis rakkoo qaba namitittiinis rakkoo qabdi laa itti hojjetan xonqaa itti hojjetan kaza micayoon maal jetti amma hoo namittiin yoo siifuun hojii galte namittiin hin maraatte baati yoo siifuu fidan namittiin si fayti namichis nagaan jiraata gaafa kaas siifuun hojii galte amma mana kontraata mana sanii baatee hojii galte hojii amma mana itti maraattu kana gaafa mana itti maraattu kana galtu namichi arabdichi kunis siifuu inni maal itti gate gaa inni hojjechuu barbaadu siifuu mana kaatis cinqamtii isaa yaaddii waa'ee biiroo taasifti bar amma irratti kadhatanii charchii deemtee baay'inatte malee duraan waa'ee biiroo takkitti jammarran addaaniin kuttu mana kana keessatti qophaa haasofte akkana nagootee dhiira maqaa qooftaa Yesuus jabaadha Yesuus gooftadha jawweenatti bitanii akkana nagorii jettee addaaniin kuttu amma dhiifte malee duraan yeroo ture tokkoffaanii fudhadhu san waa'uma kana haasofte addaaniin kuttu amma dhiifte maaliif irratti kadhata waan ta'eef dhiifte amma wangeela irratti qabanii kadhatanii charchis geessine kadaaf dhiifte malee duraan gisee tokkoffaanii fudhusan waa'uma biiroo kana haasofte waa'ee biiroo kana addaaniin kuttu duduute amma immoo dhuftee bakka hojii san ilaaqee fide amala aqee laalilaa isiin maaliif namittiin biiroo maraattee badde maqaa isaatii maqaa siifuutiin inni maaliif akka namittiin immoo siifuu hojii galchiti malee waa'ee kanatti yaaddu namichi immoo akka namittiin siifuu hojii galchitu barbaadu achiin booda namittii maraachi akka yeroo hundaa isii siifuu fiddu bakka hojiitiin carraa argatu qabe amma isii fidaa obira bulchitiin iffidaa obira bulchitiin iffidaa obira bulchiti garuu homaan angoodha jette danda'anii na fiduu homaan angoodha jette gaasiin maalitti hin beekaa rabbitu beekaa homaan angoodha danda'anii jette garuu waan hunda irratti yaaduu hin danda'anii hin qaban jette amma immoo bakka hojii san eeffa mana madaamii kana seente bilbilee dhufee eessa jirta jee lookshinii ergee fi dhufee na laalee na biraa deemee torbee tokkotti maraatte bakka akkuma namitti sanitti taatee jechuudha gaafa maraatula bilbileen hindi beekametiire bilbileen kootu kuno maraatta jeeni namittumti dallalaatuni biirootuni bilbiltee fayyitee siinu maraattu namatti fayyitee eessa minaamina jettee masii irratti bilbiltee gaafa kaan masiin irratti cuuftee minaamina baddeem amma yoo ati bilbiltee sirratti cuufti hin kaastu bilbil anuu bilbileef nama kumatu bilbileef hin kaaftu sirraa bilbil yoo si ta'uu beektu sirratti cuufti namichis akkuma san irratti cuufe namichi arabdichi bilbilee shoot been nangenana karratanya way kas bira deemte kana yenna narratti cuf block na god hin beeka waan ta'eef tiktoki keenya hin arganii kan masii hin arganii hunda argan akkas godhanii maraachan amma immoo isiin maal jetti hojiin galaa malee yoo amma gali jette akka tasirraan qalibanii sa'aatii 24 kanoo dubbataa wasti amma wanti isii baaseef yoo ani nan galcha jee hin diddi bakka amma mooni amanee hojii galchuu narrakkadhe na sodaadhe gara biyyaa galchuuf hin diddi jarri immoo maal jedhama siifa poolisii yaamne poolisiin hagalchu isiin immoo hin boochi birriin qabu maatiin koo qalleedha hojjechuun barbaada hoggaa lama firiin hojjechaa ba'e amma immoo nan hojjedha akkaman ta'a maatii kee amma anu fayyeera tiji maaloo hojiin barbaada haati toon qabdu qabeenya warri silaa hoggaa lama muluu birrii si nyaatanii hoggaa lama birrii takkan qabdu sin coontu hoggaa lama efa birrii kana nyaata hojjechuu jammarte garuu dirhama takkan qabdu hoggaa lama kan hojjette jechuudha. Geetaan carraan keenya bar carraa gagama geetaan gagama akka carraa keenyaan jiru matalay maatiin keenya waaqayyo ishee fayyisu waan hundaaf dhugaa rabbii baay'ee magaddisiisa dhugaa. Amma na bira jirti amma seen lubbu galuun barbaadu akkaman godhaan hin galu jetti gaa. Obboleessi si immoo nu ergee jira nu ergee haa galtu. Isiin immoo yoo galu jette yeroo tokkicha hojii gashiiti ilaali yoo galu yoo hojjette sana booda yoo garuutti deebi'a taanaan gara gashuu shi barbaachisa. Naan lolu garuu booma jarri kun immoo nan lolu gaa. Hojii honan galche jarri kun amma jarri masiin kun faama giseenan ximjee hojii galche booda isitti gaafataman aan jedhan wikilinaa naa kenna. Okay. Yaa sammuu wal mammariyadhaati. Isiin immoo ammoo hojii nan barbaaduuf ijoollee xidaatiidhaan as chaarjaa bira of maddii galchee aqeeqee tunan laalaa
namitti dhan bilbila naa kenniti yoo isin rakkoo qabatte natti minan je'anii akkasitti walii galee nan gala. Garuu yoo rakkoo isin ga'ee sitti gaafatama naan jedhanii dhaxan akka galan. Isaan maal jedhu birrii walitti gurra fi galchina jedhan garuu amma ammaatitti waa'ee siituu dubbataa hin jiran. Kaleessa qabee geessa kennaan fayyite hojii haa galtuutti. Garuu amma isin hojii galte maaliif xonqaayii arabaa waan ta'eef gaafa mana arabaa deemte itti ka'a. Akkaman godhaa. Oh my god. Ijoolleen amma lafaa fuutee mana si taa'ooti ijoolleen dhiiraa fi gizee mana ijaarratii dhufte naguma jee torbeeta kan guntu hojii galte jee. Hin tuffu jee kan isaan tun hojii galtee guyyaa tokko bichaa galtee dhufte jee. Ijaarratutti hojjechiise kaasanii. Isheen kan lubbuu anna nama maafan gali jaan amma uduusii saamtee naa galtee charchii guddaa geessanii galtee bakka kunoo eenyu saffaa bira namicha kunoo naqamtee fa'aa adaamaa fa'aatti isa geessanii achitti abanii achuma geessanii achitti irraa baasanii paaspoortii si irra darbee ji'a lama darbeera ifa dhumate achi geessanii charchii sana hixee aamiroosii bartee irraa rukutanii gisee waarratti akkanumatti gisee camma inni hirriphaa yoo arabaa argeetti qaa maaliif hojii arabaa waan ta'e hojiin arabaa በጣም ከባድ ነበር በጣም ከባድ ነው ጦንቃይን arabaa Dee baay'ee ulfaata dhugaa hojii waaqayyooti malee namarraa hin cabu dhugaa rabbii garuu. Wanti dibara kan godhu. Masii mufaa jimmarii adda akka ta'e godha. Kunoo shunkurtii wanna nyaatanii waxii siin gootii manas naaf qulqulleestii bunas naaf dhaabbii amma fayyaa dhabar anama wanti nan sodaadhee isiin amma birriin qabduu boochi malee amma yoo mana arabaa seente amma keessattuu bishaan irratti lakkafani namichi isiin gisee biiroo sana agartee sirriitti dhiqatti miti amma shaaworii ጊዜ ደን ከፈና ወማሽኒ ተራ ቶርቤ ሚቀታ ማና ያዘት ትምቤት ተልሲኒ ቶርቤ ናም ሚጨዳን ከፈና ኮ ኢሲን ገሩላ ተራ ሆሮፋን የገቱላ ሀርካ ሚጭት ሀርካ ሚጭት ፈንክቲ ሻወሪ ገልገለት ንቀቲ ገነመ ሲንቀት ሽንት ቤቲ ሴንተ ገና መታሲ ከነቀቀቡ ዳፍ ጉያቶ ኮሮ ሰዓት ድግደሚ አፍ ሽንት ቤቲ ሴናን balbal irratti ufu qulqulleessu bakka akka uf qaqqabdi akkatti siin uf qaqqabdu akkatti siin dhiqattu akkatti siin qulqullina siin eegdu shinti beeti keessaa siin baatu bishaan irratti lakkafe bakka bishaan irratti itti hojjetani namichi qulqullina kan kee eegda jaa miti kunu akkitti itti hojjetan shinti beeti keessaan baatu abadan mataa kana la kaleessa aara waan qibaatii dibi ammoo kaatee miiciteet ammoo kaatee wannoo itti gooteet ammoo hiikteet ammoo uf yoo amma oofteef ammoo hiikti yoo amma tolchiteef ammoo barabbartee ammoo akka ta'e gootee istaayilii si qayyartuun beektu bakka of qaqqabutti kunoo bakka saamunaan akkaan bu'u mana kana eega ufte shaampoo fudhatti qibaatii fudhatti kireemii fudhatti xinqeessa jaallaale bakka xinqitteetu kaanuma kaan dibatteetu achuma kaayi. Masii ifaa jimmarii addaati akka ta'e godha yoo galtistee yaani namni illee dorsee galteetu waldaa deemtu malee akkanatti hin ta'u hojiitti deebinaan rakkisaa. Yoo giddiin akka amma jaan kana poolisiidhaan galchine malee hin galtu. Ofiiseetiin akkatti cha'u jettee hin galtu. Dhugaa rabbii hin galtu. Yaa akkas gochuudha yookiin yoo ishii fedha ishii malee hin galatti poolisiidhaan gashanii ta'u achi boodallee deemuu dandeessi. Poolisiin dhufee yoo fuudhe malee abadaan poolisiin dhufee yoo fuudhe malee akkatti asirraa hin qabne hin galtu. Amma laane nangala jennaan laas gettee hojiin nangattu ani fayyaan qabaa maaliif akkasitti nan hojjedhaan hojii koon barbaade. Mee torbee lama nan laala yoon hojii qulqullinaa wayii arge galcheetan laaletan rabboo gargaarii hojjette haa hojjettu. Yoo dadhabdeemu akkuma godhare. Warra birootiin kennanii ofuma keetii gashiitii yaali. Ana immoo iji poolisiitti arguu poolisiitti kennuu nama rarrabsu poolisiin amma qaxxisaan galchu. Yaa isaanis immoo waan baay'ee dhabus miti illee dubbisi. Laa tikkeetti ofii kiyaamuree fi isaan tikkeetti saddeetanii fuudhan jeeta yaade garuu ani waan hin beekanu wajjin akka dhiisan agaruu homaanuu nagaan jirtu baramu homaanan dhibduu yoo waccuu yoo rafte saayilentidha yoo kaatu saayilentidha ይፋርፈቲ ይንከደቲ ወንጌላ ዱብስቲ በቃ ነፃ ዳም በር አኒ ሜቢ ጀማለ ያም ፈይተ በር ነፃ ሲጅት ጌታ አሞ ማኑ ነታሪ ሆጂ ጃርቲ ዋንቴ ሆጂ ገንተ ትዴቡ ረዳራ ያንድ ከይ በቃ ካን ሆጂ ጀራ ዋንቴ ሜቢ ትዴቢ እና የተን ቶጊ ሆጂ ገሽቲ ያሊ ዋንዳ ዋቃ የሲ ገርጋራ ፈንዴ ካን ወንጃ ቤከሙ እሺ
qoyti di sorry ila dhugaan moo wanti sin jedhu waaqayyo isaa eebbisuu jabduudhaati dhugaa dubbachuu fi baay'ee si ajaa'ibsiifadha. Galatoomi waan isaa eebbisuu. Dhadhaa argeen ture amma viidiyoo kee irratti. Eshi lubbu. Dhadhaa mijaa kan mataa qabdaa? Ayyeen lubbu. 25 birrii 15 jira. Ayyeen 25 barbaada. Maal keessa jiraa? Ani amma keessa godhee feestaaletta isaaba nan guduufa. Baay'ee qorra waan ta'eef laastikitii keessa soo gochuu barbaade siifan godha rakkoon qabu. Ani garuu akkata miizanii tan gurgura. Okay, akkasumatti naa fidii isaa micaa kana bichaa lakkii biyya galchina soo kenne biyya galcha. Ino jannaa ID sana no jedhaafani cancellation sana bichaa nattaafi. Waaqayyo waanuma ta'e adda hundaa galma siif haa gawaadoo kun dhugaa waaqayyo. Dhugaanis akkuma keessan sooshaal miidiyaatti arge. Gurree koonaaf jira jecha siin qabu. Gooftaan gosaa eebbisu. Waamii kootii nan beekan qaachaa gurreen ana waan baay'ee naa ta'e waan baay'ee ijoollee ta'e garuu hin himamu wanti inni balleessaa isaa takkitti himama malee garraamummaan isaa himamu dhugaa rabbiin wanna gurreen naaf ta'e anatu beeka guyyaa gaaf takkaa waa'ee gurree dubbadheen beeku gurreen nama gaarii nama miskiinan dhugaa rabbii hubadhaati ilaalaa balleessa dhugaa ani sooba irra dibaa minaamina beeku warri kufaltan buloo kun isin godhu dhugaa rabbii namni takka ka shilingii takka namaan baafne namni takka ka shilingii naman gargaarre hameenya namatti hin gaminaa. Hammeenya namatti hin gaminaa. Arrasaatu birrii 4,500 shaanxan baasu hin jiru. Hatta kuno warri gaafadhaa gammee faa dibatti warra jarkaanii fe'usan barmeela warra fe'usan barmeelli 4,500 hin baasu. Garuu eefa jettanitti qannatanii himatanii wal kufisoo osoo hin taane akka haqaatitti meeshaa asiiti isinis haqa siin nu biraa qabdi haqa sii gurree biraa qabdi. Haqa sii sannan kaffalaa balatti. Garuu dawlatti gurus. Kanaafuu immoo gurreen immoo kana muluun kaffaluu jedha akkam godhuree. 4,500 maafan kaffala jedhe meeshaan kun kiiloo 35 jedha. Isiin immoo isa naa kaffaltu malee itti irraan buutu kunoo amma ammaatti footoo isaa maxxastee bo'aa jirti. Hiyyeessa wajjin gargaarree birricha hiyyeessi nu eebbisa. Kanaafuu micaa kana gargaarree obboleessa keenya kana lakkii gara biyyaa galchee. Mucaa kana kaansileeshinii bichaa nattaa fidatu birrii takka irraan fudhadhu ID isaa hojjedheen sin fuuldurattan itti kennaan. Kaansileeshinii isaa bichaa nattaa fidatu. Maaf jiraadhu qaalii koo. Jechisi. Akka dubbachuu hin danda'amu. Naa jiraadhaa. Hundi keessanuu dubbadhaa. Eshi lubbu bakka waasaappiidhaan haa jedhe gurree koo ani waan sirraa hafee waan si gargaaru jiraate waasaappi na dubbisi ani duuban jira ishii qaalii koo. Dhagaa gurree toon bahin ijoolleen kaansileeshinii amma ta'e hin gargaarani deebisitiin mooddoo malee jira waan ta'eef asirratti dubbateera waan ta'eef ofitti fudhata. 500 himatte midhoontu. Inni isa akkam godhure malee waan jawisaan balleessu fayyinatti himatu waan gurreen balleessu. Waa'ee micayyoo sanaa immoo jechuudha dhugaa rabbii waa'ee micayyoo sanaa immoo dubbadhee sin beeku. Ijoolleen waan na beekaniifan dubbachuu dhiiseen hojiin kiyya waan na ibsuufan dubbachuu dhiise garuu micayyoo sun amma keessa darbaa micayyoo sana Abudaabii dirasii deemeen kun tiijii faatti madde Abudaabii dirasii deemeen dhiifama ishii gaafadhe micayyoo sana osoon tiijii faatti nimin osoon jawwisaatti nimin osoon abdiitti nimin osoon sooyyeetti niminin Abudaabii dirasii ofii kiyyaa deemeen dhiifama ishii gaafadhe miini kee akkana kanatti badee birrii isaa herreega duutti ni jedhe. Gurreen hin faanne barna harkatti bade mana qayyarraan ni galaa gatan mana biratti jedhe. Birrii siifan kaffalan jedhe anis wal gurrata sii kaffalan dhaa jedhe bakka maaliif isiin birriin barbaadaa jedhe birrii 4,500 gaafatte gaa gurreen hadharee Oromoo birrii 6,000. Kiiloo 37 bari uffata kiiloo 37 mee ijoollee mee kana faradaamee isiniyyuu uffanni kiiloo 37 akkamitti 4,500 ta'a. Kiiloo mazzaneen irraa fuudh sin dhaggeeffachiisa qo'e tiijii. Miichi kan ishii miti dhugaa waaqa qo'e waaqayyo immoo har'a dhugaa naa bayyaanaa jechuudha waaqni dhugaa kooti. Abbaa keessatti harkatti efa baay'eetti hin kaffalama. No qo'e siifan hima qo'e miichi immoo kan ishii miti dhugaa waaqayyo. Ta'ullee bar namni 1,500 kaffalu hin jiru gabiyyaan 4,000 eessaa fida midhaan kun har'ame. 4,500 eessaa fidee kaffalame natti hima har'a inni xalaxalamaa oolee guyyatti meebii 200 argatan. Xalaxalamaa oolee meebii 100 argatan. Miini sun amma kan ishii Abudaabii jirtuu sanaati moo kan ishiin ani micayyoo ishiin arrabsitu kan amma beeku ani ilaali ishii kanan beeka dhaggeeffadha ishiin arrabsitu miti ani ishiin beeku kan na erge ishii kan dhaggeeffadha amma. Kan Abudaabii jirtu saniiti kanatti mi'a biraa feete obboleettiidha. Ani mee dhaqeera bee lubbuu ishii bira bee ishii Abudaabii sana bira dhaqeen dhiifama gaafadheen akka miini badee hubachiiseen biraa galee
Takka haati miyaa ammoo ishii miti. Ishii miti immoo haati miyaa. Ishuma yaada hunduu garma gara yaada hiika abjii lola malee ishuma. Haati miyaa ergitanyaadha ishii Abu Dhabii sana. Dhugaa waaqa. Naafutee galtan ani taari nu waliin beeku kaashumatu naafutee galtanaa jettee kana fuudhee deemu ishumarraa gara kan Abu Dhabii sana. Malee ati taari beeku badii yaadi jettu kan. mi'a naafutee kan mi'a naafutee galta kan jette ishii Abu Dhabii sana malee ishii badiliyaa ishii sana beektu jechuudha. Ani badiliyaa isaa wajjin isaa isaan qabu ani ishaanis waliin beeku garuu ati addee kaachiftu malee. Malee ani intini miti kaani ishii sunumaa garuu suni walitti dhiyeenya siin qabna biyyaanis ol beennas bakka tokko hojjennas cayyoo amma Abu Dhabii sana. yaa ishiin immoo haati miyaa namiti jette malee immoo ishiin nama tokko Haati ishiin nu arrabsitu kun amma haadha miyaas miti garuu immoo in argatti guddaa ishii garuu haati miyaa ishii miti dhugaa rabbii. Ani haati miyaa ishuma Abu Dhabii jirtu sana ishuman ani deemee too hubachiise sanadha garuu immoo ishiin Abu Dhabii immoo as deebisteet haati miyaa namiti jetti. Dhugaa kanaafiyyuu anoon balleesse dhugaa rabbii eenyumatti osoo hin himinin balleessaa koo sana baadha. Yoon balleesse hin balleessu iyyuu malee yoon balleesse yookiin dhiifaman gaafadhaa yookiin hin danda'uun jedha garuu borumaafiyyuu lakki ijoolleen akka irraa barumsa argataniifani borumaafiyyuu gaafa waan tokko fayyadamtan dhugaa amma tokko ijoollee keenya irraan fayyadamaa dhugaa rabbii nuyi garuu an keessummeessunis ijoolleedhuma keenyadha ijoollee keenya yeroo isin jirmoo isin